Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namoonni haaraa taatanii yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'uun dagatiina. Maatii koo warri taatan immoo anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Har'a viidiyoo biraatiin deebi'een dhufee jira. Har'a kan inni qopheeffadhu keeka kana fakkaatu kana waliin qopheessina. Kana qopheessuuf wantoota na barbaachisan immoo walumaan ilaalla. Madhuma viidiyoo kootti na waliin tura. Wantoota itti gargaaramu as lafa kaa'adheen jira. Asii daakuu qaba. Kun daakuu keekiiti. Kan keekimaaf kan qophaa'edha. Waan hundumaa of keessaa qaba. Sukkaara of keessaa qaba. Paawudarii sofuma keessaa qaba. Daakuu kuppaaya 2 qaba. As kana aannan kuppaaya 1 qaba. Asii biluubeerii kuppaaya 1 qaba. Asii zayita kuppaaya walakkaa kuppaayaan qaba. Hanqaaquu 2 qaba. Kanan gargaarama. Kana gargaaramuudhaan inni hojjetadha. Amma dhuma viidiyoo kootti na waliin tura. Kan affeerraa kooti. Qodaa qopheeffadheen jira. Qodaa kana keessatti hanqaaquu qopheeffadheen itti galagalchadha. Hanqaaquu kana rukutachuudhaan eegala. Maashinas gargaaramuu dandeenya. Harka keenyaanis rukutachuu dandeenya. Anas akkuma kanatti harkuma koon gargaarama. Zayitiin itti dabaladha. Hanqaaquu akka kanatti rukutee qopheeffadheera. Zayitii walakkaa kuppaayaan gargaarama. Waliin makadha kana. Ammas aannan qopheeffadheen itti dabaladha. Kun hundi isaaniiyyuu keekii aan hojjetadhu qopheeffadhuuf ga'oodha waan ta'eef warrootumaan itti dabaleeni daakuu koo waliin makadha. Daakuu kana gingisheen qopheesseera. Yoo gingishinee daakuu keekiin keenya bareedaa akka ta'u nuuf taasisa. Kanaaf gingishee qopheeffadheera. Bakka lamatti qoodeen walitti sochoofadha. Amma waliin makadha. Maashiniidhaan yoo gargaaramnes caalaatti keekiin keenya akka bareedaa ta'u nu taasisa. Ani maaf kanuma gargaarama harkuma kootiini. Amma daakuu sarraafeen itti dabaladha. Kanatti kanas waliin makeene sirreeffadha. Kana fakkaata akkasittiin kana raatadheera. Xumureera. Amma qodaatti galagalcheene bisheeffadha. Akka kanatti qodaan itti keekii koo bisheeffadhu qopheeffadheen jira. Qodaa kana keessa biluubeerii kanan keessa naqadha. Jala isaarra. Bakka kanatti erga itti naqadheen boodanii bukoon qopheesse irra naqadha. Kanarratti
bukoo kanaan fideetti naqadha. Rukkunni wal qixxeeffannaa waan ta'eef rakkoo hin qabu. Akka kanatti wal qixxeeffadha. Kun wal qixxeessuu dandeenya rakkoo hin qabu. Rukkunne akka kanatti wal qixxaateera. Kana oovenii koo ifadheen jira 350 digirii Fahrenheit irratti daqiiqaa 40 bisheeffadha. Oovenii bakkaa bakkatti garaagarummaa qabaachuu danda'a waan ta'eef akkaataa oovenii keenya irratti hundoonee sa'aatii sanaa olis fudhachuu danda'a, kanaa gadis fudhachuu danda'a. Akka kanatti bisheeffadhaanii bisheeffadhee walitti deebiin. Keekii ani qopheeffadhee daqiiqaa 40 booda akka nuti bishaatee akka kanatti ba'ee jira. Kana fakkaata. Keekii ani qopheeffadhe kana fakkaata. Akkasitti baaseera, baay'ee bareeda. Bifi isaa kana fakkaata. Kanarratti sukkaara daakuu xiqqoo isheen irratti firfirfadha. Akka kanatti sukkaara akkasitti irra firfirfadheera naga'a. Kana fakkaata. Akka kanatti raadheera. Ho'aadha garuu. Kuteen ilaala. Akka kanatti. Wow. Baay'ee bareeda dhugaa kana fakkaata. Hedduu namatti tola. Lallaafaadha. Kana fakkaatan irratti keessisa. Kana fakkaata. Akka kanatti raadheera. Viidiyoon kun yoo isinitti tolee jiraate like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u, torban gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.